itti fufaa dhiifama. Itti fufi gaaddisaa. Tolayyee dhaga'ama. Yes. Kanaaf akkaataa mootummaan itti filannoo san injifachuu danda'u karaa hedduudha jechuudha. Maaliif namni qawwee qabuu fi namni maallaqa qabu Afrikaa keessatti waa hedduu gochuu danda'a. Maaliif nama bitaa qawwee qabaa silaafuu biyya sana keessatti humni waraanaa poolisiin silaa kan uummataa kan ta'u malee kan mootummaa ta'u kan malee kan paartii ta'ee jira. Kan paartiiti paartii akka barbaade godhata jechuudha. Maaliif mootummaan tokko silaa mootummaa gaafa jedhamu mootummaan uummataa poolisiin biyyaas raayyaan ittisa biyyaas kan uummatichaa kan biyyichaati. Mirga uummatichaa dantaa uummatichaa dhaabbata. Mootummaan paartiin abbaan barbaade dhufee aangoo qabate aangoon isaa gaafa xumuramee hin deema. Garuu raayyaan ittisa biyyaa achuma jiraata. Poolisiin biyyaa achuma jiraata. Kan biyyaati kan sabaa ta'uu qaba jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessatti paartii duukaa dhufa raayyaan ittisa biyyaa paartii duukaa dhufa paartii duukaa bada. Poolisiin paartii duukaa dhufa paartii duukaa bada jechuudha. Kunneen kuni ergamoota isaanii ta'anii fakkeenya akkuma fakkeenya fudhadhee Amboo yookiin Naqqamteetti yoo baay'inni korojoo achi deemu yoo 20 ta'e yoo 10 ta'e 20 godhee ergaa jechuudha. Inni tokko horree dursee filatamee guutameeti dhoksaadhaan poolisiin geessa jechuudha. Isuma uummanni filataa oole sana immoo feeti 10 sana feeti konkolaataa isa kana bakka lakkoofsaatti immoo isa kana lakkoofsaaf immoo isa kana dhiyeessaa jechuudha. Wanneen kanaan filannoo injifadhe jechuun danda'a. Amma Oromoon waal gochuu qaba waan kun akka hin taanee fi tokko amma gaa miidiyaa cufuu danda'a amma deemsa keessatti miidiyaa cufuu danda'a aktivistoota biyya sana keessaas intarneeta hunda akkuma fakkeenyaaf akkuma Wallagga amma fakkeenyaaf yeroo garaagaraa cufan akka amma gara ji'a lama cufamee jira jechuudha. Wanta achi ta'aa jiru namni kun qabu. Akkama yoo godhe shutdown yoo godhe namni baay'ee uummata kanaaf dubbatu tokkoffaa biyya alaa kanarraa sirnaan qeerroon biyya alaa jiranis aktivistoonni biyya alaa jiranis warra biyya keessaa wajjin hariiroo sirnaa uumanii gara furmaataatti dhufuudhaaf yoo ta'e hariiroo kan uumtu Oromoon yeroo ammaa kana filannoo gaggeeffame waan ta'eef waa'ee biyya sanaati waa'ee biyyichaati waan ta'eef sabaaf sablammoota biyya sanaa kana cuuccaan irra hin geenye kan hin ajjeefamne saba tokko duwwaadhaan biyya sana keessaa warri kan akka jiranitti ajjeefamaa hidhamaa dararamaa jiraatu jechuudha. Warreen kana wajjin koominiitii isaanii wajjin hariiroo sirnaa godhachuu qaba Oromoon. Filannoon sun filannoo haqa qabeessaa akka inni ta'uuf filannoon sirnaa akka gaggeeffamuuf paartii mormituutiif carraan kennamee mana hidhaatii ba'anii duullina filadhaa gaggeeffamuu qaba. Kaabaa kibbaa baadiyyaa guutuun biyya sana keessatti filannoo biyyaalessaa gaggeeffama waan ta'eef qaamni hundumtuu akka keessatti hirmaachuu danda'u dhiibbaa kana gochuu danda'uu qaba. Nageenyi biyya sanaa tasgabbaa'uu qaba. Amma bar biyyumti sunuu diigamee jira bar biyyi jiran jechuun dandeessu bar biyya diigame tokko keessatti filannoo gaggeessuu dhumti kun yaadamu. Maaliif Tigraay irratti lola labsanii bakka arganitti dhalataa Tigree hojii keessa waa hundaa keessas baasaa uummata Oromoo kaan hidhaatti dararaa kaan ajjeesaa mirga namummaa irraa mulqaa Benishaangul irratti jenosaayidii labsaa mootummaan jira yookiin biyyi jira jedhamee filannoo gaggeessuun abjuudha. Kanaaf biyya sana keessatti amma revolutionii guddaatu dhoof deema. Revolutioniin guddaan kun immoo biyya sana keessatti illee jeequmsa hamaa dizaasterii hamaa fida. Isaa booda maal ta'uu danda'a? Oromoon akkamiin dandamachuu qaba kan jedhu Oromoon humna isaa jabeeffachuu qaba. Ijaarmiyaan baay'ee barbaachisaadha. Of ijaaruu qaba Oromoon keessaa alaa of ijaaruun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een biyya alaa nama sooshaal miidiyaa irratti gaafuma baay'een dhufee yaada isaa kennata. Waan isatti fakkaatu haasaa malee jaarmiyaa keessa hin jiru. Baay'een keenya aktivistoota baay'ee fudhuu ilaali. Namoota iskoolaroota Oromoo fudhuu ilaali. Jaarmiyaa keessa hin jiran namoonni kun wanta qajeelfama ta'e tokko ati wanta tartiiba qabu tokko hojjechuuf jaarmiyaadhaan ijaaramuun dirqama jechuudha. Kanaaf waldaa hawaasaa sirnaatiin of ijaaree Oromoon dhimma advokeesiitiin warra of ijaaran garee siyaasaatiin warra of ijaaran humna hidhannoonis warra of ijaaran Oromoon kallattii hundaan of jabeessuun dirqama. Oromoon kallattii hundaan of ijaaruun dirqama. Maaliif lolli biyya sana keessatti ta'u Oromiyaa keessatti kan ta'u lolli gaggeeffamu Itoophiyaa jechuun bari inni kaan bar dameedha malee Oromiyaa mara dirreen taphaa. Dirree taphaa sana keessatti dandamachuuf hawaan Oromoo lubbuu isaanii baraaruuf ola deemaa Oromoo lubbuu isaanii baraaruuf qabeenya Oromoo baraaruuf Oromoon of ijaaree of humneessuu danda'uu qaba. Qeerroon ammaa kaasee keessaa falaa harka isaa sirnaan harka wal qabatee sirnaan jaarmiyaa jabaa ta'ee of mul'isuu dirqama jechuudha. Suma kanaan dura jiru kana of jabeessee warri kanaan dura illee ijaaramanii hin jiranne warri hariiroo sirnaallee qeerroo wajjin hin qabaanne jaarmiyaa siyaasaa wajjin hin qabaanne
Oromoon bara yeroo ammaa kana waa'ee jaarmiyaa siyaasaa hin jedhu bara Oromoon waan takkaan ijaaramuu qaba. Maaliif dhimmichi dhimma jiraachuuf dhabamuu saba keenyaati. Jiraachuuf dhabamuu saba keenyaa kana baraaruuf immoo saba keenya baraaruuf immoo ati waliin taatee gamtaadhaan waliin dhaabbachuun dirqama. Yoo sana dhaabbattee kana jalaan baraariin ati paartii siyaasaa taatee uummata hin jirre irratti filannoo ati dorgomtuus hin jiru. Uummanni hin jirres kaatiin bushitus hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoo yeroo ammaa kana yoo danda'ame paartii siyaasaa keessa iyyuu seenanii akkaataa deemsa Oromoo kana tooftaa isaa kana yaada qaban hundumtiyyuu gumaachee fi gara fuulduraatti akkamitti Oromoon balaa achi as deemu kanarraa dandamachuu danda'a. Biyya sanas kan baraaruu danda'u uummata Oromooti. Saba biyya sanaas kan baraaruu danda'u uummata Oromooti. Uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, maanguddoon Oromoo, abbootiin amantii, hayyoonni Oromoo bifa hundaan kallattii hundaan waliin ta'anii biyyattii sanas haa ta'u saba biyya sanas baraaruudhaaf yeroo inni of qopheessu hammarraa kaasee gad of dhaabuu qaba jechuudha. Bifa filannoo sanaatiif. Kanaaf haala kan mootummaan kun immoo yoo aangoo labsate biyya sana qawweedhumaan busha. Qawween sun immoo eenyudha? Uummanni Oromoo dargaggoo Oromoo mana bare obboleeyyan kiyya fira keetii firma namni fira hin qabne hin jiru bara waraana biyya sanaa keessaa. Mootummaan kun haadha kee fi abbaa kee ajjeesaa jira. Mootummaa kana qawween baatiin jedhanii dubbachuu danda'u qaban jechuudha. Garaagarummaa bara namoonni qawwee baatan poolisoonni kun bara yakkamoodha jechuu hin dandeenyu bara mootummaa tajaajiletti kennee waan dirqama isaaniiti waan waraanaati waraana keessatti hoogganaan kee waan godhe jedhee goota warra kana karaa danda'ame mootummaa sana jalaa yaa'anii akka isaan qaama Oromoo hidhatee jiru wajjin dhaabbatan gochuun karaa hedduutiin Oromoo irratti hojjechuu danda'u qaba jechuudha. Mootummaa sana kolaapsi godhanii mootummaa walabaa biyya sanaa ijaaruudhaaf filannoo sirnaa geggeessuuf mootummaa ce'umsaa ijaaruun barbaachisaadha. Filannoon kun immoo yoo hatames immoo uummanni akkaataa ittiin of dandamachiisuu danda'u irratti yeroo inni itti qophaa'u yeroo ammaati jechuun barbaada. Galatoomi gaaddisaa eebbaa garkee tan dhufa atis gamanumaani filannoon kuni filannoo haqa hin qabne filannoo mootummaan amma jiru humnaan afaan qawweetiin sagalee uummataa hatuuf deema yoo taate qeerroon kan miseensa qeerrootti atis yookaan immoo qeerroon Oromoo qeerroon bal'aan biyya jiru qophii akkamii godhuu jira? Carraan kan kee. Galatoom yoo mootummaan kun filannoo hatuuf deema taate ka jedhu suni mamii filannoo akka mootummaan kun hatuuf deemu shakkiin hin jiru ifaaniif. Haa taatas gaanii ammas hatu irraan qaanfatan. In fact gaafa aangotti as dhufanii jaalala uummataa akka gaariitti fudhatama uummataa qabna jedhanii hamma tokko ofitti waan amananiif namoota mormitootaas xiqqoo dirree bananiif turan. Ijoollee aktiivistiitis qeerroofis xiqqoo dirree bananii turan. Booda gaafa bubbulanii ilaalan dubbiin akka isaan abdatan hin taane. Ijoolleen kun yaada mo'aa fidadhaa jedhaa turan. Yaada mo'aa fidanii gaafa mo'atamuu isaanii beekan immoo uummatoota namoota fidanii gaafa siyaasaa hidhuu eegalan. Sun kasitti agarsiisu guutumaan guututti dorgomuu akka hin dandeenyee fi yoo dorgoman immoo mo'achuu akka hin dandeenye waan baraniif namoota isaaniin dorgoman namoota yaada isaan caalu yaada bilchaataa yaada bulchiinsa biyya sanaatiif qaban hunduma isaanii hidhatti guuran. Kanaaf amma filannoo yoo geggeessan ta'e filannoo sana hatuu irraa uf qusatan yookiin filannoo walabaa geggeessa yaadni jedhu hedannoo sobaati. So akka qeerrootti qeerroo maal godhuu qaba ka jedhu nama waan nyaatu beekanii waan udaanuun gaafatanii jedhan mootummaan erga hattuu akka ta'e beekne filannoon kun akkaatamu erga beekne wanni qeerroon godhu yoo jiraate ushururuu jedhanii mootummaa kanaan filannoo walaabaa geggeessiidhaa miti. Mootummaa kana sheltees dhiistees akka isaa tolu deema malee akka uummataaf tolutti hin deemu. Because uummatatti hin amanu bulchiinsa sirnaaf seera qabutti hin amanu. Qeerroon qabsoo gochuudhaaf qopheessuu qaba, mormuu qaba, afur dhaabbachuu qaba, of qindeessuu qaba, tooftaa ittiin mootummaa kana injifachuu hin danda'amu. Karaa filannootiin osoo hin taane karaa sochii hawaasaatiin, mass movementiin mootummaa kana irra aanuu
akka itti danda'amutti irratti hojjechuudha qaban. Kan ogguu jedhu garuu tokko qeerroon ofii isaatii hooggansa mataa isaa qabaachuu fi tooftaa ittiin sochii gaggeessu mataa isaatti baafachuudha qaba. Lammaffaa immoo namoota biyya alaa ta'anii qabsoo qeerroo kana deeggaranii fi qeerroo wal quunnamtii qaban kanneen kaayyoo fi sochii qeerrootti amanan irraayis yaadaa fi deeggarsa argachuudha qaban. So for me, the best thing to do at this point is just organize for mass movement. Movement is an immo qeerroo wareegama qofaaf saaxilu osoo hin taane kan injifannootti qeerroo geessu akka ta'uuf sirriitti istiraateejii bareedaadhaan mass movementiin gaggeeffamuudha qaba. Hooggansis qeerroo keessaa bahuudha qaba. Ajajnis qeerroo irraa bahuudha qaba. Bifa sanaan mootummaa kana takka umrii isaatti gabaabsu takka harka micciiranii akka uummataaf ta'utti oofu. Probably akkana booda uummataaf akka ta'utti mootummaa kana oofuun salphaatti hin fakkaatu. Already mootummaa jallatee jiru. Mootummaa jallate qajeelchuurra isa jallate kana buqqisanii mootummaa uummataaf hojjetu kan uummataaf dhaabbatee fi kan uummataan dhaabbate ijaarachuun baay'ee barbaachisaadha. Galatoomna. Galatooma isalachuu eebbaa abbaa murtii Teksas irraa gaaddisaa Kanaadaarraa carraa isa dhumaa daqiiqaa 2 sinii kenna. Gaaddisaa maal jetta? Qeerroon maal gochuu qaba? Immoo mootummaan illee maal gochuu qaba? Sagalee uummataa, fedhii uummataa fuuldura deemuudhaaf akka hordofu dhaamsa daqiiqaa 2 qaba. Tola galatoomii shife wanti guddaan tokkoffaa mootummaas sun akka inni mootummaa uummataa hin taane Oromoo alattis beekamuu isaati. Lammaffaa immoo qeerroodhaaf waan hin dhaamu qabsoo keessatti jabeessaatti fufaadha. Qabsoo keessatti jabeessaatti fufaa kallattii kanaan dura deemaa jirtan irratti kallattii biraallee itti dabalaati tooftaa ittiin mootummaan kun aangoo sanarraa ka'u malee mootummaan kun filannoo fakkeessaa geggeessee ammas baroota lakkoofsa hin qabne qawweedhaan simbutuu waan deemuufi waan uumama fakkeenyaa Isaayyaas waggaa 30 namichi utuu filannoon geggeessin biyya sana bulchaa jira. Kunis takka amma fakkeenyaa fakkeessaa filannoo yoo geggeesse lammata biyya sana keessatti filannoon hin geggeeffamu jechuu danda'a namichi bar. Kanaafi akka namichi filannoo fakkeessaa hin geggeessine filannoo sanarraayyuu namichi yakkamaa ta'uu isaatiin saaxilamee Abiyyiin akkuma kaandideetii filannoo sana keessatti hirmaanne gochuu danda'udha. Sanammoo akkamitti gochuu danda'ani? Sabaaf sablammoota biyya sanaa wajjin namoota intarnaashinaal warra biyya dantaa Itoophiyaa irraa qaban namoota hedduu biyyoota hedduu jiru jechuudha. Namoota biyyoota addunyaa irraati. Itoophiyaan keessatti rakkoon uumamuu, dimokiraasii haqaa dhabamuu hin barbaanne hedduu jiru. Fakkeenyaaf warra akka Awurooppaa fa'aa warreen kana wajjin wanta hariiroo sirnaa tokko Oromoon uumee saboota biyya sanaa wajjin hariiroo sirnaa uumee mootummaan sun achirraa ka'ee mootummaan ce'umsaa ijaaramee hidhamtoonni Oromoo ba'anii akka biyya sana keessatti filannoon bilisaa gaggeeffamu gochuudha. Yoo sana ta'uu baates Oromoon akka Oromootti qabsaa'ee hidhannoonis ta'u kallattii kamiin wal bira dhaabbatee mootummaa sana aangoo irraa kaasee mootummaa uummataa kan mataasaa bilisummaa saba isaa mirkaneessuudhaaf qopheessuu danda'u qaba jechuudha. Gama mootummaatiin yoo dhaga'aniif kan hin dhaamu OPDO keessaa akkuma kanaan dura jedhee OPDOon qulqulluu miti akka midhaan kadhataati. Midhaan kadhataa qalqallootti baaqilaa garbuu xaafii hundatti naqu jechuudha. OPDOon makaadha waa meeqatu wal keessa borcamee jira. Warri keessaa Oromoo qulqulluu ta'an warri quuqamni saba keessatti dhaga'ame booris oolee bulee akkuma kunoo Dr. Milkeessaa fa'aa kana guyyaa tokko tufayee isin gatu waan deemuuf uummata keessa wajjin dhaabbadhaa. Egeree uummata keessaniif yaada, obbolaan keessaniif yaada, xiiqii keessan seenina. Namoonni tokko miidiyaa kanarratti yeroo haasa'amu akkasiin fooyyooftaniif, akkasiin deebitaniif, akkasiin immoo nameenyi isinitti dhaga'amee jennaan ajjecha uummata keessanii bira dhaabbattaniif sinqeeqa sooshaal miidiyaa irratti malee namni hundumtuu Oromummaa keessa sirraa fuudhee yookiin immoo akkasiin bineensa taatanitti miti. Yoo uummanni keenya bilisoome yoo biyyi keenya nagaa argate isinis waluma qixxa warra maqabsaa kana wajjin biyya sana keessa waan jiraattaniif biyyi keessanii dhaloonni walitti dhiigni keenya tokko waan ta'eef
egeree saba keessaniif yaadaati hacuuccaa fi dararaa uummata keenya irratti geeffamu kana dura dhaabbadhaa. Waan amma mootummaan itti deemaa jiru immoo tokko miseensota paartii kanaa OPDO warra ta'an warra keessumaa Oromoo qulqulluu ta'an yeroo gabaabaa keessatti tokko aangoorraa waan sin darbuuf deemu aangoorra darbuu deemeerra yoo akka tarkaanfii biraatti waan deemuu danda'uuf mootummaa kana bira dhaabbachuu dhiisaati uummata Oromoo wajjin dhaabbadhaa gara dimokiraasiif nagaa walqixxummaa sabaaf sablammootaatti biyya sana luuccessuuf yaala hojii qajeelaa kan sammuun keessatti dhaga'ame hojjedhaa haala namoonni dhuunfaan xiiqii keessa seentanii waan baay'ee hin godhina. Oromoon xiiqii qabatee jennaan namni xiqqoon iyyuu waa hedduu balleessuu danda'a. Xiiqiidhaan biyya bulchanii, xiiqiidhaan uummatas hin geggeessanii. Kanaaf akka mootummaatti yaadaati. Akka biyya sana keessatti gaagaamni guddaan uummata keenya irra hin geenye gochuudhaaf tattaafadhaa irratti hojjedhaa. Kanumaan isin hidhaamaa egaa yoo akka namaatti taatanii waan amma kaleessa isteetmentiin gidduu kana ba'aa jiru tokkoon maqaa namootaa dha'anii yeroo isaan abaa'oo jedhanii isinitti moggaasis namoonni gariin dhaga'ama jirtanii kun immoo waan ilaalcha tokko qabnu waan rakkoo tokko qabnu waan biyyi keenya yookiin immoo Oromiyaan biyya keenya jennee dubbachuu dandeenyuu fi kana nuun jedhanii isin immoo waan diinni isin jedhu dhiistanii waan diina fayyadu qofa hojjechaa jirta waan ta'eef waan uummanni keessan fayyadu waan saba keessan fayyadu waan biyya keessan fayyadu hojjechuu irratti xiyyeeffadhaa. Kanumaan jechuu barbaada. Galatooma eebbaa sitti dabarse. Galatoome. Akka qeerrootti waan danda'amu jiraate tokko qeerroon akkuma jenne riistiraatiijaayiz gochuudha. Karoora qabsoo baafatanii qabsoo sana itti fufuudha. Qabsoon sun immoo qabsoo dogoggora 2018 ta'e sana osoo hin taane dogoggora sanarraa baratamee qaama Oromoof ta'uuf qaama mariidhaan bakka bu'amu wayii bakka buusuu irratti hojjetamuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa biyya alaa kana keessatti mallaqni maqaa qabsootiin guuramu, mallaqni maqaa qeerrootiin guuramu, mallaqni maqaa hidhamtoota siyaasaatiin guuramu baay'ee yeroodhaa yerootti lakkoofsan qabu, ooditiis hin qabu. Mallaqni sun osoo dhugumatti karaa qabsootti hojiirra oolu ta'eeti wanni nuti hojjetan keessaa tokko namoonni yeroo kanatti miidhaa uummata Oromoo osoo argan mootummaa kana wajjin jiran jaalatanii osoo hin taane dirqama jireenyaatti ta'ee maatii isaanii jiraachifachuudhaaf wabii jireenya isaanii godhachuudhaaf mootummaa kana wajjin kan jiran jiru. Mallaqni guuramu sun osoo dhugumatti yaadame namoota kaayyoo Oromoo qaban namoota jireenyaan mo'atamanii mootummaa kana wajji jiran keessattuu hidhattoonni warri qawwee hidhatanii mootummaa kana diffeenni godhaa jiranii easily flip gochuun ni danda'ama. Mootummaa kana immoo ka irreetti godhee mootummaan kun akka uf abdatu akka uummata keenyas ugguu kan taasise militariidha. Humna waraanaati malee mootummaan kun humna biraan qabu. In fact dhugaa dubbachuuf namoota gorsanii namoota gaariin qabu. Namoota farshoo ibdee sakkaaramii karaa irratti jijjigaa deemtu qofaa marfamee jiraata. Namoota karaa gaarii irratti isa maranii miti. Kana jechuun bulchiinsa tokko yoo gorsaa gaarii hin qabne easily bilaandarii baay'ee hojjeta. Mootummaa sanas garagalchuudhaaf baay'ee salphaa. Namoota hubannoo qabaniin marfamee hin jiru jechuudha. So militarii inni hodhatu kan ammoo easily jalaa buqqisuu hin danda'amu yoo jara saniif wabii kennan. Fakkeenyaaf jarri kun mindaa mootummaa kanarraa argatu mindaa sana dachaa deebisanii mindaa kana saniif kennina qabu. Uummata qabdan kana mootummaa kana qabaa jedhaniini humna qeerroo wajjin mootummaa kana kokkee qabanaa achirraa darbuu ni danda'u. That is the same thing that happened yoo Zimbabwe yoo ilaalte biyyoota biraa yoo ilaalte sochii jajjabaa milkaan keessaa tokkumaas muuvimentii akka qeerroon godheeti. Inni kaan immoo militarii mootummaatti garagalchuu jechuudha. Nuti immoo biyyi keenya baay'ee mijataadha because uummanni amma dammaqee jira baroota 10 dura 12 yookiin 15 dura oduu ta'eeti uummata iyyuu dammeessuun baay'ee ulfaataadha. Nama dammaqee adamsanii ajjeesu. Har'a garuu uummanni Oromoo mana manatti hundi isaa dammaqee jira. Dammaqsuudhaaf waan nama rakkisuu miti. Dammaqsuudhaaf wanni barbaachisu tokko illee hin jiru. Wanni barbaachisu guddaan uummata dammaqee kana akkamittiin humna jabaa kanatti fayyadamne mootummaa kana garagalchinaadha. Mootummaa fudhatama uummataa hin qabne kana. So one is to make sure uummanni yuuthiidhaa sirnaan
har'a karatti ba'e yoo jetteen karatti ba'uu danda'a. Karaa cufee jetteen cufuu danda'a. Garuu istiraatejii ati itti fayyadamtu sun istiraatejii milkeessuu, istiraatejii sirnaan qindeeffame, sirnaan itti yaadame, sirnaan qoratame, sirnaan murteeffame gaafii jedhu keessatti bubbuluu qabaa, ka'uu qabaa, itti yaadamuu qaba. Lammaffaan immoo istiraatejii itti yeroo baay'ee itti fayyadamaa jiru istiraatejii 2018 itti fayyadama. Istiratejiin sun ammoo 2020 or 2021 itti fayyadamna jechuun of sobuudha. Istiraatejii jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Because akkuma barri jijjiiramu tooftaan qabsoos jijjiiramuudha qaba. Keessattuu immoo tooftaa sana warri biyya bulchu kun argee jira, baratee jira, sirriitti beeka. Diinni kan kee immoo karaa ati baatuuf ittiin galtu, waan ati yaadduuf, waan ati raawwachuu barbaaddu ni beeka yoo ta'e, easily counter attack godhaa, easily akka ati milkoofne waan san fashaleessuu irratti sirriitti hojjeta. Kanaaf tooftaa istiraatejii sana jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha jedhee deddeebi'een dubbadha. Waan kanaan alaa garuu qeerroo fi humna qawwee qabatee deemuu sana itti dammaqsuu dandeenyaan humna waraanaa jala flip gochuu dandeenyaan keessattuu namoota dhiigaan Oromoo ta'an, namoota Oromummaa xiqqoollee taatu sammuu keessaa qaban itti garagalchinaan mootummaan kun hin jiru, dippiloomaasiin hin jiru, uummata biratti fudhatama hin qabu, innumtuyyuu ni fakkeessa malee even humnayyuu irreeyyuu jabaan qabu. Addunyaa birattis hin jiru jechuudha. So mootummaa du'e reeffa isaa harkisanii baasuun salphaadha. Kanaaf dhaamsi guddaan qeerroon irra deddeebi'anii istiraatejii restrategize, reorganize, regroup and fight back. Warri siyaasaadhaa of course quba waliin qaban yeroo baay'ee hamman argutti qaamoleen siyaasaa, jaarmoleen siyaasaa, aktivistoonni illee waan kanneen there is disconnection among them. So sana sirra deddeebi'anii reestablish gochuun barbaachisaadha. Kanaan alatti garuu for sure filannoon Oromoon qabu gabaabumatti filannoo biyya san keessatti mootummaa kana wajjin hirmaatu yookiin mootummaa kana wajjin geggeessuu osoo hin taane filannoo sagalee tokkoon bahanii falmachuu qofa kan Oromoon qabu malee filannoo kana keessatti dorgomuus carraan hin jiru. Namni Oromoo tokko mootummaa kana wajjin dorgomuu hin danda'u, carraan hin jiru. So falmachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Galatoomaa. Galatooma Abbaa Murtii akkasumas gaaddisaa biyyaa galata qabdanii waamicha Qeerroo miidiyaa kabajanii dhuftanii waan yaada keessan saba keessaniif qooddaniif dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kan waliin turre sagantaa keenya ijjata qeerroo qarree irratti Abbaa Murtii gaaddisaa biyyaa waliin mari'ataa turre. Gaafii Qeerroo miidiyaan kaase akka gaarii nu deebisanii jiranii galata argadhaa jennaani hanga sagantaa itti aanu irratti deebinee dhufnutti nagaan nu turaa jennaa. Keessummoota keenya fayyaataa galata qabdanii nagaan nu turaa isiniin jenna. Fayyaataa. Galatoomaa.